Kabajamtoota hordoftoota sagantaa TV gaaddisaa akkasumas Oborraa Global Media Network qilleensarraan hordofaa jirtan hundi nageenyi rabbii guddaa bakka jirtanitti alaa fi keessaan ilmaan Oromoo qaqqaalii isin bira haa ga'u jecha sagantaan istiidiyoo gaaddisaa yaalii tamsaasa miidiyaa gubbatti bahuudhaaf godhaa ture dhibbantaa 85 xumure qophii haal duree waa hunda jechuudha isin bira dhiyeessuudhaaf sagantaawwan keenya kana keessatti akkuma kanaan dura beeksifne jechuudha jarmiyaan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodha. Sagantaawwan gurguddaa hedduuwwan fulleeffate keessaa tokko dhaloota waaltawaa eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo irratti fulleeffate ijaaruu akkasumas Oromummaan maal akka ta'ee fi daawwitiin qaree fi qareeyyii waraana bilisummaa Oromoo kana malees dhaloonni waan irraa hubatee fi waan beeku qabu keessatti sirna hadhaa gabrummaa akkasumas cicha qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuu keessatti ilmaan Oromoo alaa fi keessan yeroo garagaraa jechuudha falma hadhaa gaggeessaa turani. Bara kana keessatti immoo qabsoowwan Oromoo 1974 fi akkasumas 2014 sigigaatte qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhaloonni qubeedha akkasuma jechuudha qeerroon bilisummaa Oromoodha. Waa hunda dura caala sagantaawwan gurguddaa hedduu alaa fi keessan tumsa tokko godhachuudhaan jechuudha seenaa guddaa hojjeteera. Dhaloonni qubee qeerroon bilisummaa Oromoodha. Waa hunda keessaa jechuudha seenaawwan gurguddaa hojjete keessaa tokko sirna TPLF akkasumas sirna nama nyaataa kaleessa Oromoo fi Oromummaa jechuudha dubatti harkisaa turanii fi kanneen jibba Oromummaa fi Oromiyaa irraa qaban waa hunda dura caala jechuudha tokkummaadhaan yaadaan alaa fi keessaan diinagdeedhaan waraana isaa tumsaa har'a ga'ee jira. Maarree jijjiiramni maqaadhaaf jedhame kun yoo eessa jira? Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jechuudha. Seenaawwan kanneeniif kan kana fakkaatan jarmiyaan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodha akka hawaasa Oromoo alaa fi keessaan jiruun maal hojjetaa jira? Tarii kanneen olola shiraa fi akkasumas kittillayyoonni adda addaa ergama adda addaa fudhatanii dhaloota eenyummaa sabboonummaa bilisummaa qabsoo kaayoo ganamaa kan warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa gufachiisuudhaaf taappeellawwan diinni kaleessa nuuf maxxansaa ture akkasumas taappeellawwan kaleessa ololtoonni shiraan nuu kaayaa turan hedduu isaanii jechuudha fashaleessuudhaaf dhaloonni yoo ijaarame summii dawaa gabrummaadha akkasuma jechuudha maalummaa waan qabsaa'eedhaaf ni beeka jenneet amanna. Kun sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kan istiidiyoo gaaddisaarraa yaalii isinii godhaa jirru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya qabsoo Oromoo jechuudha waan gurguddoo saditu utuba jenneet yaanna. Kunis qabsoon humna namaa diinagdee beekumsa maddisiisuudhaan taligamtee fi tokkummaa yaadaa fi ilaalchaa qabaachuu fi akeeka tarsiimoo siyaasaa bal'aa saba kana hundeessuu fi waanjoo gabrummaa akkasumas ulfina harqoota gabrummaa gaara ta'ee Oromoo hayyoota isaanii akkasumas alaa fi keessan lubbuun kumaatamni hedduun itti wareegamanii hirribatti dhabanii har'a hayyoonni suni ulfaadhaa hin jedhamne ulfinni isaanii mana hidhaa ta'ee argamee jira. Kan akka Jawaar Mahammad, Abdii Raggaasaa, Baqqalaa Garbaa akkasuma Hamzaa Booranaa fi Shamsuddin Xahaa dabalatee qabsaa'onni kumaatamni hedduun mana hidhaa Qaallittiitii fi Qilintoo akkasuma mana dukkana gurraacha kaleessaa kan jenosaayidii fi hammeenyummaan jechuudha itti raawwatame hojiin toorcharii hedduun seenaa keessatti hin dagatamne keessatti raawwatamaa ture har'as kuni itti fufeera. Dhaloonni kunoo maal hojjechuu malee? Gaafiin kan hunduma keenyaati. Hawaasni Oromoo alaaf keessaan maal gochaa jira? Hubannaa waraana bilisummaa Oromoo cimsuu irratti maal hojjechaa jira kan jedhu sagantaa kana gaa Soofu Margadaa Suudaan Kaartuum irraa akkasuma ogeessa teeknikaa keenya Mohaa Sabaa asuma Kaartuum irraa istiidiyoo gaaddisaa kan yaalii irra jirru kanaan jechuudha waa hedduu hooggantoota akkasumas qaroo fi qareeyyii qarreewwan alaa fi keessaan waraana kanaaf maal gochuu qabna jedhanii of qopheessaa jiran kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo keessatti qormaata bu'aa bayii hedduuwwanii fi olola shiraa fi dabballeen kaleessaa
waan dhalataniif eenyummaa isaanii akkasumas qeetti dhalatan hin beeknee fi mirga uumamaa akkasumas mirgoota namummaa fi mirgoota dimokiraasii gargar baasanii hin beeknee fi biyya ofirratti falmachuu fi biyya ofiitiif kufuun faayidaa maalii akka qaba jedhan hin beekne dantaa garaatiif jecha sirna Habashaa nurratti guddisuu barbaadan hedduun isaanii har'as tokkummaa Oromootiif jechuudha hirriba kan isaan dhorgu ta'u yeroo baay'ee kan agarruudha jechuu kabajamtoota hordoftoota keenya akka sabaatti ijaaramuun akkasumas jechuudha waraana bilisummaa Oromoo irratti taappeellaan adda addaa adamsoo fi yaadonni garagaraa maqaballeessii yoo godhamu Oromoon hoo maal hojjechuutti jira kana malees foddaa miidiyaa gubbatti as baanee qofa haasawuu otoo hin taane maaliin of qopheessuu qabna qabsoo jaarmiyaan akka dhalootatti ijaaramu kana malees humna diinagdeetiin sabni har'a afaan qawweetiin jaarame kamiyyuu jechuudha sodaa diina isaan qabu qe'ee isaa kabachiisachuu fi eenyummaa sabboonummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf onnateet dubbataa jira kabajamtoota hordoftoota keenya kana qofa otoo hin taane jechuudha wantoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha cichuudha malan maal fa'i waan jedhu irratti hayyoota karaa istiidiyoo gaaddisaatiin isinii dhiyeessina Obraa Global Media Network waa hunda caalaa hayyoota adda addaa nuu dhiyeessuu irratti kana malees dhaloota kana gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodha alaaf keessaan ijaarame miseensota kuma hedduu horate kana cinaa dhaabbachuu isaatiif maqaa uummata Oromootii fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kanneen rooba aduun akkasumas bineensi meeqa osoo nyaatin rasaasni gubbaan roobu kana hunda faccifatanii har'a fuullee bahanii nuti waboodha saba kanaaf dhaabanne jedhanii jiran kanaan galata guddaa galchuu barbaanna gaaddisni marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo akkuma yaadirime bu'uura tarsiimoo fi akeeka isaa qabutti har'as itti fufee alaaf keessan kana malees qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo wajjin taasisuudhaan ganoota akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin fi hayyoota alaafii keessaa qarreewwan shamarran eenyummaa sabboonummaa isaanii beekan wajjin sagantaawwan hedduu qabatee yeroo gabaabaa keessatti waan tokko gurra isin buusuu deema kun yoo maalidha kan fatandukan mulkasa fayyadu sabatu kurfami fiada yagetu kenerafu sabasan kukusatu waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo waardiyaa Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu akkasumas jechuudha eenyummaa Oromoo fi Oromummaati har'a diinonni keenyaa fi kittileeyyoonni kaleessa sirnoota garaagaraa jalatti ergaman olola afaan faajjii jibba waraana bilisummaa Oromootii fi dhaloota gidduutti uumuudhaaf yeroo yaalan ni agarra kana malees hogganoota waraana bilisummaa Oromoo kan akka Jaalkumsaa Dirribaa marroo ajjeefne jedhanii diraamaawwan jechuudha ji'oota lama boqotanii as deebi'anii ammas akka waan lafeen nama du'ee ka'utti jechuudha ajjeefne yoo jedhan marroo garuu har'as tokko marroon kaayoodha tokko marroon uummata Oromooti tokko marroon isuma innis jira kaayoonis jirti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf namni irbuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waadaa sana yaadatu saba fi hin ganu namni irbuu kakuu waadaa qabsoo bilisummaa Oromoo seene kamiyyuu jechuudha yoomillee eenyummaa ifiitiif lubbuu aarsaa deebii hin qabne qabsoo ofirratti hirkannoo qabsoo saba ifiitii fi walabummaa Oromiyaa ganamaa kana tikfachuu danda'a kana jechuun waraana bilisummaa Oromootii fi akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun qabsoo akeeka kaayoo Oromiyaa walabaa akkasumas Oromiyaa ilmaan ishee qe'ee ishee irratti abbaa diinagdee taatu ofiin of bulchitu kana jechuudha kana taasisuu irratti qabsoon keenya waa hunda caalaa jechuudha qabsoo ofirratti hirkannoo ta'uu isaa namuu ni beekaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya wallaaltonni yookiin warri ofirra rafan Oromummaa kana hin jaalatan Oromummaa kana hin leellisan kun ammoo maalirraa kan ka'e waan jedhu irratti sagantaawwan adda addaa hayyoota adda addaatii fi dhimma haala yeroo kanarratti siyaasaan Oromoo hoo eessa deemaa jira uummanni keenya hoo waraana bilisummaa Oromoo tumsuu irratti maal fakkaata waan jedhu qabannee kan isinii dhiyaannu taata taana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya uummanni keenya yaadaan akkasumas qalbiidhaan akkasumas humna diinagdee qabuun yoo diqqaate jechuudha waraana kana maal nyaatee bula eenyuuf ala jira akka nama midhaan gaarii akkasumas unata gaarii akkasumas dhangaa fi sagalee kana malees afataaf irkata gaarii hin dhabne wanti inni kana godhuuf maaliif
hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti. Oromiyaa irratti asiin bahi achiin deemi akkasumas kanan sii kenne fudhata jedhee qaamni uummata Oromoo ajaju akkuma gootichi ija barbadaa nadhii gammada jedhe sana jechuudha. Uummata Oromoo qofa kan kanaan alatti sii beeka jedhu yoo jiraate afaan qawwee qofatu eenyummaa kee kabachiisa jechuun jaal nadhii gammadaa seenaa keessatti waan hin dagatamne jechuudha. Maarree kabajamtoota hordoftoota keenya shamarran akkasumas qeerroowwan alaa fi keessan waan gootan bifa of eeggannaa qabuun jechuudha. Ololtoonni gaafatti ijaaramtu akkasumas diinonni keenya yeroo baay'ee humna ittiin Oromoo cabsan hin qaban. Humni isaan cabsan jechuudha uummata kana waliin dha'uun jidduutti wal shakkii uumuudhaan kana godhan. Jarmiyaan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo garuu kana hundarraa bilisa tahee ifaan ifatti waan hawaasni keenya beeku akkasumas hoggantoonni jechuudha waraana bilisummaa Oromoo hundi beekan gochuudhaaf waa hunda caalaa haal duree xumuree socho'aa jira. Qabsoon keessaa fi alaan murna tokko kallattii tokko adeemsa tokko yaada tokkoo fi galma injifannoo tokko irratti fulloofte yoomillee atakaaroo hin qabdu. Yoomillee qabsoon seenaa barsiifata eenyummaa barsiifataa fi akkasumas fakkeenyummaa hayyootaa fi goototaa qabdu hin sigigaattu jechuudha. Waan nu dhageeffataniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Qopheessaan sagantaa kana Ansoof Margadaa ogeessa teeknikaa keenya Mohaa Gammachuu wajjin ta'uudhaan egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan tamsaasa kallattii YouTube keenya jechuudha Orombeek Entertainment YouTube channel jettanii argattu akkasumas Obraa Global Network toora Facebook toora YouTube tiin satellite irratti kan bahaa jiruu fi yeroo hunda jal'aaba qabsoo Oromoo tahee dhiyeenya kana keessatti bu'uuramee har'a waa hundaan sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo miseensota kumaan horatee fi akeeka waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee deemuu jiru kana Obraa Global Network hedduu galata jennaani haa galatoomu galan isaa bilisummaa ta'u miidiyaawwan keenya hunda cimsuudhaan mooraa waraana bilisummaa Oromootiif tumsa yaa goonu akkasumas alaaf keessan ijaaramne olola diinaa qaawwa isaan boolla isaan nutti banan kana haa duchinu jedha tokkummaan ilmaan Oromoo.